Yoya nagaa fayyaa siniif baay'atu jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Maarree sagaleen Waaqayyo Gooftaa akkuma dubbatu Efesoon boqonnaa 5:20 yeroo hunduma waan hundumaafu maqaa Gooftaa keenya Yesuusin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa jedha. Eeyin waldaan keessan waldaan eekamsa dhugaa baatota wangeelaa addunyaaf gaafa guyyaa caamsaa 1921 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookaan Eebla 27 bara 2024 akka lakkoofsa Awurooppaatti guyyaa 3 kan turu waldattiin konfiraansii afuuraa guddaa qopheessitee jirti. Guyyaa kana namoonni Waaqayyo bara kana saba isaa biyyaaf dibee kaase tajaajiltoonni waldichaa nama Waaqayyo soortu bayyana raajii faan ta'e faarfataa jiraata Dr. Tokkummaa Dr. Obsaa Faadhaa akkasumas gaggeessitoonni waldichaa nama Waaqayyo iftu nama Waaqayyo Daammanu nama Waaqayyo Ayyalu nama Waaqayyo Kaasich nama Waaqayyo Bakkashe nama Waaqayyo Gannat nama Waaqayyo Kumee nama Waaqayyo Biraane nama Waaqayyo Taaddalesh Faadhaa maal kana qofaree tajaajiltoonni guyyaa kana sagantaa bareedaaf miidhagaa kana irratti argamanii nu tajaajilan nama Waaqayyo luba ittafaa hojjetaa wangeelaa Wandimmu soortuu Abarraa soortuu Siidaa nama Waaqayyo Raajii Abdii nama Waaqayyo Madaanit nama Waaqayyo Maartaa nama Waaqayyo Dirribee nama Waaqayyo Caaltuu nama Waaqayyo Jiituu Faadhaa maal kana qofaree guyyaa kana waldoonni saganticha irratti argamanii eebba Waaqayyo qoddatan waldaa yeroo hunduma Waaqayyotti gammadu waldaa Yesuus jiraata waldaa guutuu addunyaa araara Waaqayyo kadhattu waldaa warra wangeelaa Ebenezer waldaa kiristaana Tsiyoon addunyaa fa'a saganticha irratti argamuun eebba Waaqayyo ni qoddatu agadagaa guyyaa kana wangeelli Waaqayyo Gooftaa humnaan ni lallabama Waaqayyo waaqeffannaadhaan ni waaqeffata dhukkubsattootaaf ni kadhata namoonni sagalee raajitiin ni jajjabeeffamu lubbuu haaraadhaaf waamichi ni godhama. Egaa maarree hundi keessan dhuftanii qoddattoota eebbaa kana akka taatan jaalala Kiristoos isin beeksisan. Iddoon argama keenya karaa onlaayinii waasappii irratti waldaa eekamsa dhugaa baatota wangeelaa addunyaaf keessatti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf bilbila keenya duwwaa 926 6311 39 heloo yoo jettan nu argachuu dandeessu. Yesuus Kiristoos har'as boros hamma bara baraatti sanuma waldaa eekamsa dhugaa baatota wangeelaa addunyaaf ሰላም ጤና ይስጥልን ሰላም ጤና ፍቅር እንዲበዛሎት የዘወትር ምኞታችን ነው። አዎ የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 ሁልጊዜ ስለ ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንንና አባታችን ስለ ሁሉ አመስግኑ ይላል። አዎ የናንተ የሆነችው ለዓለም ወንጌል መስካሪዎች የመፈታት ቤተክርስቲያን ከግንቦት 19 እስከ 21 2016 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ወይም ከግንቦት 27 እስከ 29 2024 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ለ3 ቀን የሚቆይ ቤተክርስቲያኒቷ ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ አዘጋጅታለች። በዚህ ቀን እግዚአብሔር ለምድሪቱና ለሕዝቡ ቀብቶ ያስነሳ የቤተክርስቲያኒቱ አገልጋዮች የእግዚአብሔር ሰው ፓስተር በየና ነብይት ፋንቴ ዘማሪ ጅራታ ዶክተር ተኩማ ዶክተር ኦብሳ እንዲሁም የቤተክርስቲያኒቱ መሪዎች የእግዚአብሔር ሴት እፍቱ የእግዚአብሔር ሴት ዳመኑ የእግዚአብሔር ሴት አየሉ የእግዚአብሔር ሴት ካሴች የእግዚአብሔር ሴት በከሼ የእግዚአብሔር ሴት ገነት የእግዚአብሔር ሴት ኩሜ የእግዚአብሔር ሴት ብራኔ የእግዚአብሔር ሴት ታደለች ናቸው። እንዲሁም በዕለቱ ተገኝቶ ይህን የመሰለ ፕሮግራም ላይ የሚያገለግሉን አገልጋዮች የእግዚአብሔር ሰው ቄስ ይተፋ ወንጌላዊ ወንድሙ ፓስተር አበራ ፓስተር ሲዳ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ አብዲ የእግዚአብሔር ሴት መዳኒት የእግዚአብሔር ሴት ማርታ
የእግዚአብሔር ሴት ደርቤ የእግዚአብሔር ሴት ጫልቱ የእግዚአብሔር ሴት ጂቱ ናቸው ምኒ ብቻ በይለቱ ይህን መሰለ ፕሮግራም ላይ ተገኝቶ የእግዚአብሔርን በረከት የሚካፈሉ ቸርቾች የሮሆን ድማዋ ቀዮት ገመዲ ቤተክርስቲያን ኢየሱስ ሲራታ ቤተክርስቲያን ጉቱ አዱኛ አራራዋ ቀዮ ከደቱ ቤተክርስቲያን የእብኔዘር ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን የክርስቲያን ጽዮን ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ተገኝቶ የእግዚአብሔርን በረከት ይካፈላሉ ምኒ ብቻ በይለቱ የእግዚአብሔር ቃል ባይል ይሰብካል እግዚአብሔር በዝማሬ ይመለካል ለታመሙት ይጸልያል ሰዎች በትንቢት ቃል ያጽናናሉ ስለዚህ ሁላችሁም መጣችሁ የክርስቶስ በረከት ተካፋይ እንድትሆኑ በክርስቶስ ፍቅር እናሳውቃችኋለን እነሆ መገኛ ቦታችን ኦንላይን ላይ በዋትስአፕ ለዓለም ወንጌልን መስካሪዎች የመፈታት ቤተክርስቲያን ውስጥ እንገኛለን ለበለጠ መረጃ ስልክ 0926631139 ሄሎ ካላችሁ ታገኙናላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ነገም እስከ ለዘላለም ያው ነው ዓለም ወንጌልን መስካሪዎች የመፈታት ቤተክርስቲያን Samni sambadare Sanira pepe se enyutu abara Gudinne Kenya si choli gara gara Gudinne Kenya si choli gara gara Gudinne Kenya si choli gara gara Gudinne Kenya si choli gara gara